kalee galgala mana kiyya halkan seenanii kilaashiin lama tokko kiyya tokko kan mootummaati kaartaa sadii dhiitii guutuu wajjiniin dhiitii 115 walumatti qabaa shukee anatu hin jirre malee oduuna arganii akkuma abbootii gadaa karrayyuu sanitti najjeesu. Qe'ee keessanii abbootii gadaa kan yeroo amman tanaa waa'ee saba Oromoodhaa dubbataa hin jiran jedhameetiin qubni itti qabamu abbootiin gadaa kaabinee mootummaa taate jedhamee kan qubni itti qabamaa jiru kan Oromoo biraa komatamaa jiru abbootii gadaa kanuma gartee torbaan takka dura jechuudha galii nutu si waamee haadha siinqeetu si waame jechuudhaan ibsa kennaa turan abbootii gadaa gaafaa jumlaadhaan abbootiin gadaa karrayyuudhaa ajjeefaman ibsa gahaa kennuurraa of qusatan balaaleffachuurraa of qusatan waggaa afran kana walumaa galatti buqqa'insaa fi dhumaatii Oromiyaa keessa jiru kan abbootiin gadaa cal'isan jechuudhaan hawaasa bira komiin garagaraa ka'aa jiru kaleessa galgala ammoo abbaa gadaa goobana hoolaa mana isaaniititti cabsanii seenuudhaanii qabeenya isaanii warqii haadha manaa isaanii kan gurraa dabalatee saamanii jiran kan jirudha mee sagalee isaan BBCdhaaf kennan isin dhageessisa akkasuma ilmi isaanii kan dubbate waa'ee kanaa irratti jechuudha abbaa koo osoo gaafa abbootiin gadaa karrayyuu jumlaadhaan ajjeefaman san waliin duute yookiin waliin si ajjeesanii kabaja qabda ture kan jedhu ergaa gabaabduu ilmi isaanii maxxanse sanis gurraan isin buusa akkasuma ammoo abbichuun shanee Amaaraatii fi shanee Oromoodhaa jedheeti jira tarii baatii lama dura jechuudha kan namoonni hedduun ittiin abbichuu galatoonfataa turan jara kaabaa lameen Amaaraa fi Tigiree wayyaanee jechuudha waliin dhaheeti jira abbaa malaati waan ajaa'ibaatiin uf dalage kan jedhu faaruun namoota hedduudha amman tan ammoo dubbiin wayyaaneen bira haftee shanee Amaaraatii fi shanee Oromoo jedheeti jira mee kanas viidiyoo haga xiqqoo takka waliin dhageeffannaa ana Abduu Moobaayilaa Birraayii bagarra deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isin jedha abbootiin gadaa waggaa afran kan akkuma isinuu beeytan komatamaatti turan jechuudha akkuma walii galaatitti jechuu kiyya abbootiin gadaa keessattuu gaafa jumlaadhaan karrayyuutti abbootiin gadaa karrayyuu guutuun jumlaadhaan ajjeefaman ibsa balaaleffannaa hin kennine ibsa gahaa hin kennine inumayyuu eega dubbiin qabbanoytee karaa mootummaadhaatiin hayyama argatan boodaadha kan isaan dudubbatan waa'ee sanii irratti jechuudha akkuma isinuu beeytanii achi boodasi waa'ee taatee Wallaggaan keessatti sababa gartee nageenyi dhabamuudhaan buqqaatii dhumaatii uummata nagayaa kanarratti balaaleffannaas ta'ee ibsa gahaa akka abbootii gadaatitti isaanii baasan argineen beenu inumaa namoonni hedduun kaabinee mootummaa jechuudhaan kan isaan komataa turan jechuudha odoo san qofatti hin dhaabbatin dhiheenya kana kan nama hundaaf qoosaa ta'e kan nama hundaaf akka taphaatitti itti ta'a qoosamaatiin ture gali nutu siyaame gali abbootii gadaatu siyaame gali haadha siinqeetu siyaame du'a jalaa baraarame galii kan jedhu kan bifa qoosaatiin haala adda addaatiin ibsatamaa ture wanni bifa qoosaatiin ibsatamuuf illeen akka wantoonni akkanaa kun ta'amu waan beekameefidha yeroo kana isiniin jedhu wanni kun yookiin abbaa gadaa goobana hoolaattu godhe abbaa gadaa tuulama goobana hoolaattu godhechaa jiru walumaa galatti jumlaadhaan kabajni abbootii gadaadhaa biyya san keessatti akkuma namoonni aktivistoonni garagaraadhaa dubbataa turan abbootiin gadaa biyya san keessatti kaabinee mootummaa jechuun ni dandahama wanni isaan irratti ibsa kennan waan mootummaan irratti kennaa jedhameen qofaadha kan jedhu yeroo garagaraatitti dubbataa turan jechuudha mee galii dhiyoo tana fakkeenyaaf qoosaa ta'e jechuudha haga xiqqoo takka dhageeffanneetti walitti hidhna. Gala. Haadhaaf abbaa keetu si waamaa jira. Gali. Gala. Du'a jalaa gali. Gala. Hindu'inii gali. Nama sin ajjeesinii gali. Biyya keessi waamaa jiraati. Gali. Biyya keessi waamaa jiraati gali. Karaa nagaatiin biyya keetti deebi'iiti biyya kee misoomsuudhaaf gali. Karaa nagaatiin biyya keetti deebi'iiti biyya kee misoomsuudhaaf gali. Haadha kee haadha siiqeessi waamaa jira gali. Haadha kee haadha siiqeessi waamaa najjeesinii gali. Lammii keetti gali. Lammii keetti gali. Haadha keetti gali. Haadha keetti gali. Abbaa keetti gali. Abbaa keetti gali. Biyya keetti gali. Biyya keetti gali. Gali akkas ture jechuudha. Akkasitti hatta ijoollee tanaanis walitti buusanis turan osoo qeerroon gartee amman tana fakkeenyaaf hidhattee bosona jirtu warri amma waboodhaa kun jechuudha. Akkasitti jarjaraniitiin kan deeman osoo taate ijaaraanis walitti buusanii turanii jechuudha. Wanni kun tarii ajajuma mootummaadhaatiin duubarraa itti tahameedha itti kennameedha jedhameeti kan shakkamuu fi kan yaadamu jechuudha. Gali. Abbootii gadaatu si waame yookiin haadha siinqeetu si waame jedhamee kana jechuun maalinni yookiin galii nagaya labsuun homaatii miti beeki akkuma gartee ibsuma gartee karaa OBN'tiin karaa nagayaatiin humni kun akka galeetiin akka gartee nagayaan dalagatu maal waan ibsuma sanii beeki sanuma amma abbootii gadaatiin abbootii gadaa dhugumatti yoo gartee kana gahaan deemamu taate ammatti waraana waboo waraana bilisummaa Oromoodhaa tuffatanii akkas gadi xiqqeessaniitumaan taa'anii galii akkas ta'e osoo hin taane kabajamaan akkuma gartee waraana wayyaaneedha kan juuntaa jedhanii wal farrajaniitiin jedhan san
karaa nagayaatiin karaa qaama sadaffaadhaatiin akkasitti araaraman sanitti osoo hin taane akkanumatti galii akkam agartan kan akkaatuma itti gartee karaa mootummaadhaatiin yaamichi godhameef saniitti tuffatanii jaraanis hatta warrootuma gartee silaa ijoollee bosona jirtu kanallee haga walitti buusuudha tiin takka haala kanaan godhatanii turan jechuudha yeroo kana siin jedhu yookiin ammoo as keessa abbaa gadaa goobara hoolaattu jirachuu kiyyaa miti abbootii gadaa ebaluutu nagaa ebaluu qulqullochuu kiyyaa miti walumaa gala wanni abbootiin gadaa waggaa lameen sadeen dabran kana keessa jiran keessattuu eega abbootiin gadaa jumlaadhaan eega artisti Haacaaluu Hundeessaa nyaatamee booda abbootiin gadaa biyya san keessatti jira abbaan gadaa kan jedhamu haga nama jechuusu takka jechuudha qeeqa garagaraati hatta har'an tanallee abbaa gadaa goobana hoolaa fakkeenyaa fi yaalii edaa irratti godhamee fi saamicha irratti godhame kana irratti komantii addis istaandaardiidhaaf kan isaan kennanii fi kan BBC isaan kennan jala seentanii usin dubbiftan bagaa kan jedhudha yoo sabaaf hin falmanne akkasii gaafuma gartee rakkatan akkasina godhanii hin taatu kan jedhu namoonni hedduun baga kan jedhu komantii koflaa waan akkasii jechuudha kan kennamaa fi ture yookiin ammoo abbaan gadaa rakkina akkasii qaba san qaba jedheetiin dhuunfaadhaan dubbataan jiru waanuma hawaasa irratti argeedha kan isin jechaa jiru jechuudha mee abbaan gadaa goobana hoolaa haala akkasii san keessatti kan ilma isaanii itti deebinaa fakkeenyaa fi kan ilmi isaanii waan garaa nama nyaatu osoo abbootii gadaa karrayyuu san waliin duute abbaa kiyyaa kan jedhu kan ilmi isaanii maxxanse itti deebinaa akkasuma ilma isaanii hidhanii jiranii zabanyaa isaanii tumanii jiranii mana isaanii saamanii warqiin haadha manaallee osoo hin hafin jechuudha mee waan isaan amma BBCdhaan jedhan kana Abbaa Gadaa Tuulamaa fi barreessaa gamtaa abbootii gadaa Oromoo kan ta'an Abbaa Gadaa Goobana Hoolaa halkan eda garabarii manni isaanii saamamuu fi maatii isaanii keessaas qaamoleen nageenya mootummaa nama qabanii hidhuu BBCtti himan haala biyyattii fi Oromiyaan keessa jiran irratti dubbachuu isaaniif hordofamaa akka turan kan himan Abbaa Gadaa Goobana Hoolaan waan isaan mudate akkanaan Hamzaa Huseenitti himaniiru. Shanii fi walakkaa haga sa'a 6 haga immoo bariyee sa'a 12 waraana mootummaatii fi poolisii Oromiyaatiin kiyya saamaa bulan. Maal jedhan sababii maaliif? Sababiin ilmi kiyya eegaa na biraa deeme waggaa 4 namni kun nama umrii 32 gizee baay'ee bulchaan aanatii fi komandarri aanaa waan ilma kiyyaa kana dhaadhessee yoo dubbatu dhaqee warradheetan bulchaa godinaatitti himadhe akkanarraa dhoowwani waajjira dhaaba godinaatitti himadhe sababii kana mootummaan akka walitti nan buufne nama kanaan hogganee hin danda'u sababii isaatitti maatii kiyya rakkisinaa jedhee itti madhee jiraa homaa godhanii hin dandeenye kanaafuu amma sababii kana sababeeffatanii kalee galgala mana kiyya halkan seenanii kilaashii 2 tokko kiyya tokko kan mootummaati kaartaa 3 dhiitii guutuu wajjiniin dhiitii 115 walumatti qabaa shugguxii tokko kaartaa 2 wajjin meeshaa duraan ofii kennaniifidha hubadha meeshaa duraan ofii kennaniifidha kan amma irraa saaman kun illee jechuudha dhageeffadha boodarra waan poolisiin jedhu dhiitii 30 kan shugguxii waan haati mana kiyyaa manatti funaannatte waan wabcoo waan suuqii akka carraa ta'ee immoo ijoolleen waan oomisha paappayyee kana qabnaa waan isaan naa gurguran birrii 200 akkasumas warqii kiyya kan mormaa dirhama 35 warqii haadha mana kiyyaa kan gurraa kan mormaa kan qubaa akkasumas birrii duraanii kana kan akaakayyuun teenya nutti kennitetu jira birriin dhakaraa durkunu birriin 30 akkasumas moobaylii tachii kana biyya alaatii kan namni naa erge itti wallaalita mana godhe moobaylii 2 isa wajjiniin halkan edaa nasaamanii warratanii deeman akkuma isaan nasaamanii barii lafti bariitee maatiin natti meenan bulchaa godinaatitti himadhe waajjira dhaaba godinaatitti himadhe poolisii komishinii Oromiyaatitti himadhe waajjira pirezidaantiin arganne itti gaafatamaa waajjira pirezidaantiitti himadhe kanaafuu rakkina kanatu narra ga'ee siin jechuu barbaade. Nama akkamiitii eessa jiraata maaliif sababa isaatii isin irratti xiyyeeffatan? Inni amma sababiin isaan irratti xiyyeeffatanii waraana woboodhaa kan opereeshinii godina Shawaa Bahaa kana isatu hoggana jedhan sababiin isaanii kan immoo qabame kun nama adda jiraatu nama qe'ee adda qabu achi qabani. Qe'een turre isin yeroo wanti kun raawwate? Qe'een turre ani bushooftun ture namni gocha kana akkanatti narratti raawwate anatu hin jirre malee oduu na arganii akkuma abbootii gadaa karrayyuu sanitti najjeesu. Qe'ee keessan eessa jiruttidha saamichi kun kan raawwate? Bulchiisa ganda duwwaa tokko Odaa Boqotaa bulchiisa ganda Odaa Boqotaa magaala Maqii. Qabeenyuma fuudhanii deemani moo nama qabani moo gama seeraatiin wanti raatan jiraare? Wardiyaa kiyya rukutanii ilma kiyya immoo kan mana isaatii gara biraa jiraataa isa qabanii deemanii ilma kiyya qabanii gara deebisan hin beeku. Isin amma
dhiyeenya kana waan naannoo Oromiyaa akkasumas nageenya wal qabate waan biyyichi keessa jiru irratti nagaan akka bu'u qaamni hundiyuu mari'atee gattaa'ee akka sirreeffatu dubbataa turtan miidiyaa keenya kana dabalatee tarii dhimma kanaan waan isin irratti xiyyeeffatame isinitti fakkaatamoo maal haga kana kan isin irra ga'eef sababi? Ani yeroo hundaa nagaan lallaba yeroo hundaa paartii kamiyyuu akkan deeggarre gadaadha. Gadaa silaa namni natti dheessee hin ba'a akka sirna gadaatitti qe'een akka sirna gadaa sanittuu jira beeke dhugaa dubbachuudhaaf fakkeenyaaf abbootiin gadaa waggaa lameen kana keessattuu jechuudha haga isaan waboo balleessinaa baatii akka keessatti maal jedhan kana dhumaatii uummata nagahaa buqqaatii uummata nagahaa iyyaa takka isaanii gabbahanii balaaleffatan qulqullummaadhaan akka abbootii gadaa fakkeenyaaf abbaa gadaa Tuulamaa kan gaafa wayyaaneedhaa ture goobana hoolaa duratti kan ture maqaan isaanii afaanii nabade falmii guddaa wayyaanee hojjekkana wal qabanii falmii guddaa turan akkuma isinuu yaadattan jechuudha dhugaa dubbachuuf abbootiin gadaa amman tanaa akka kaabineedhaatti ta'an qeeyni garaagaraallee kan irratti deemamaa tureef sanii jechuudha amma abbaan gadaa goobana hoolaatu an nagaa labsa ka jedhan kana dhugaa dubbachuu fi akkuma warra mootummaatitti haga tokko dhiheenya kanaadha eega gartee fakkeenyaaf paarlaamaan Itoophiyaadha warri paarlaamaa miseensonni paarlaamaa Itoophiyaatis karaa nagayaatiin furamuu qaba Oromiyaan nagaa argachuudhaaf Tigraay keessa karaa nagayaatiin furaa Oromiyaa keessatti ammoo humnaawwan godhamu hin jiru akkuma Tigraay keessa godhamu Oromiyaa keessa godhamuu qaba kan jiru miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa keessaa kan Oromiyaa irraa bakka bu'an jechuudha namni 80 waan akkasiisan dhiyeessuu ni yaadatan isaanis akkas yeroo san keessatti jechuudha akka karaa nagayaatiin furamuu qaba kan isaan gaafatan tarii sonbaatu dallansuu kan hundu uume na fakkaata mee haa mootummaa qabdi darba inni shaniitii asitti ciisa sangaa falqaati asitti namni natti dheesse bineensi natti dheessee hin ba'a hanga ammaa hin laallaa malee rakkinni kee akkamii eegee qaamni tokko kan na bira ga'u hin jiru ani bushooftuun ture amma ol baqadhee Finfinnee jira. Hayyama qe'ee keessan akkamitti jira qe'ee keessan irraa baqattanii bakka Finfinnee akka jirtan natti himtaniittu haalli qe'een keessa jiru haalli maatii akkamam? Ani kalee bushooftuun ture eega dubbiin kun akkanatti natti jabaatee qe'ee kiyyarraa eegan baqadhee amma gara ji'a lamaati maalifi wanti nagaadichi jiruufi wanti na hordoffiin jiruuf qe'ee kiyyarraa eegan baqadhee ji'a lama warri naannoo sanii jiraachuu hin danda'a. Qe'ee kiyya kan baadiyyaa kan magaalaa qabeenya kiyya kan baadiyyaa kan magaalaa yeroo ammaa kanatti maatiin kiyya kan baadiyyaa jiru maatiin kiyya kan magaala jiru baqatee jira maatiin kiyya iddoon kiyya cufaadha karriti kiyya cufaadha. Hoogganaan qajeelcha poolisii aanaa dugdaa Inspektar Mohammad maatii ijoollee abbaa gadaa hidhattoota waliin jiran to'achuun alatti saamichi qe'ee isaaniitti poolisiidhaan raawwate hin jiru jedhan. No poolisii uummataati malee poolisii nama saamuu miti tokkoffaa manni isaa deemamee namni mana isaa deemes hin jiru ilmi isaa Boollee Goobana Hoolaa kan jedhamu obboleessa isaa wajjin caakkaadhaa dhufee mana galee odeeffannoo san argannee naannoo san deemne inni dheessee nu jalaa ba'e isaan moora kan fiigu qabanne kanas rukutuu dandeenya rukunnee hin qabanneen to'anne seelii diinaati loojistikii diinaati nyaata deddeebisaa fi isa wajjin deemaa kanaaf to'anne malee qe'eessaas dhalli wanni nu raawwanne tokkos hin jiru hanga asitti dhufamee qulqulleeffamuun hin danda'ama rakkoo keenya mukeessaati kan jedhu kun adda ba'uun hin danda'ama. Baay'ee isaan kan isaanii matanii qabeenyi hedduun akka jalaa saamame meeshaan mootummaa bira jirullee kan isaanii dabalatee akka jalaa fudhame birriin akka jalaa saamame faa himatan. Ayyaanni Oromoo isatti argu malee maal goonaa kana goona go. Ofii isaaniitiif faa akka sodaatan baqatanii Finfinnee faa akka jiran kana faa himatu. Asuma keessa deemanii asuma keessa oolanii deemanii maaltu isaan tuqee maaltu isaan qabe isaani bari abbaa gadaati jedhamee ni achi ta'ani ilmi isaa bar nama lamatu diinatti makamee diina keessa jira itti gaafataman godina Shawaa qabu mucaa isaati kuni mootummaa bira jira nu amma qabu odoo barbaade mootummaan achitti hin qaba nu amma asitti maal goonaa isa to'annare maal goonaa isaariin. Mucaan hin hoogganuu hooggansa koo jalan jiru of danda'ee ba'eeraa inni dhimmi isaanan ilaallatu jedhee himadheen ture jedhan dhuguma himatanii ofirraa buusanii turanii. Nu biratti homaa wanti himatanis hin jiru wanni beekus hin jiru ani kanaayaa inni mootummatti dhiyoo jira bar sirritti beekorri mootummaa nu amma isa achi jiru asitti dhufnee maal jennee mee to'anna maal jennee isa ariinas mee. Ayyee Inspektar Mohammad ulfaadha galatooma. Abbaan gadaa Goobana Hoolaa kan isaarraa dhageessan jechuudha waggaa 4 duraadha kan na biraa bahee anaan hin hoogganamu dhuguma kaama namoonni biyyaata adda addaa biyyoota garaagaraa kana keessa jiranii meeqamee kan haadha abbatti himeetiin sanii fi miti beeki carraaqatumaaf kanummaa nama Suudii deeme kanummaa Yaman deeme kanummaan biyyoota garaagaraa kana keessa baqatee deddeemeetiin jiraatu homa barbaade fu'aa ta'u meeqatu abbaa fi haadhatti himeedha
abbaan gadaa goobana hoolaatis kan jedhe sanuma an nagayaan jiraatuudhaaf yeroo garagaraatitti deddeebi'ee warra mootummaatitti himataatiin ture waan kanaan maqaadhaan balleessinaa ani keessan jiru sanuu beeki bakki jiru hin beekamneedha ragaan qabatamaa hin kan addis istaandaardiidha kenna akkasumattuu mucaan kun iyyuu waboo keessa jiraachuudhaaf hoogganaa isaan jedhan kana ta'uudhaaf illee ragaan hin jiru gaafa duraa dabree keeniyaa seenuu nuuf himeeti jira kan addis istaandaardiirratti gaafiif deebii kenne ilaala nuuf himeeti jira garuu haga amma ammoo achi buuteen isaatu dhabame amma achi booda gaafa duraa keeniyaa cehu keeniyaa bira dabuu daangaa jechuun keeniyaa seenuu nuuf himeeti ture bilbilan achi booda ammoo amma bakka achi buuteen isaatu dhabameeti jiraadha mee amma kan ilmi isaanii kan biraa barreesseen gurra isin buusa kan ilmi isaanii barreesse kun faaka garaa nama nyaata gurmeessaa goobana hoolaati kan barreesse yaa baraa fi gadaa jechuudhaan eegale abbaa koo kophaa kee si ajjeesuu irraa osoo gaafa jiila abbootii gadaa karrayyuu jumlaadhaan bakka tokkotti humnoota mootummaati halkan edaa waraanni mootummaa yaalii ajjechaa abbaa gadaa tuulamaa fi walitti qabaa gamtaa abbootii gadaa Oromoo irratti taasifamee ture jalaa fashalaahee jira haa ta'u malee humnootiin nageenyaa mootummaa halkan edaa mana jireenyaa keenya kan abbaa koo kan magaalaa Maqiititti argamu cabsanii erga saamanii booda haadha koo fi obboleessa koo badhaanee goobanaa erga qabanii hubaatii irraan gahanii gara mana hidhaa magaalaa Maqiititti hidhanii jiru. Obboleewwan koo lama kan maqaan isaanii Dansaa Goobanaa Bulchaa Goobanaa fi Guutuu Goobanaa jedhaman yaalii ajjechaa kana jalaa miliqanii jiru. Waaqayyoon nagaya haa buusu kan jedhu ilmi isaanii jechuudha waa'ee taatee isaanirratti godhamee kana abbootiin gadaa karrayyuu gaafa jumlaadhaan dhuman san waan Oromoon jechaa ture yaadadha namayyuufuu karaan kanuma sirni bar uleen gabroonfataadhaa beeki eenyumayyuun hanqattu beeki wanni fakkeenyaaf waa'een gabroonfataadhaa wanni isaa dubbatamu wanni bilisummaa haa ta'u namni nagayaan haa jiraatu namni siyaasaan ajjeefamu namni farrajamuun shaneedha jedhameetiin taargaan adda addaa itti dhawamuun haa hafamu wanni jedhamuu fi kanaaf yookiin ammoo qeerroon qoftiin namni dhugumaan gartee akka isaan jedhan san shanee saniin maaliidha akkas taame san osoo hin taane namni nagaa kamiyyuu abbaa gadaallee dabalatee nagayaan haa jiraatuuf jechuudha yoo bilisummaan hin jiraanne yoo mirgi namaa hin kabajamne yoo siyaasaan namni hidhamuun hin dhiifamne namayyuu dhaqqabaa jechuudha laalaan kun kunoo abbaa gadaa goobana hoolaa akkuma afaan isaarraa dhageessan kanatti kunoo du'a jalaa baheen jira eda sababa mana hin jirreef osoo mana jiraadhee akkuma abbootii gadaa karrayyuu sanan taa ture akkasuma na ajjeesuudhaaf dhufani kan jedhu ilma isaaniirraa afaan isaaniirra dhageessanii jirtan kan biraarran tanaaf bichuun ammoo shanee amaaraa fi shanee oromoodha jedheeti jira shanee amaaraa shanee oromoo awwaan kanarratti akkuma qoosaatitti waan tokko isiin jechuu barbaada haa ta'uuti shanee jedhanii fakkeenyaaf amma falmattoota haqaa waraana bilisummaa oromoodha shanee jedhanii wayyaanee waliin gaafa duraadha ashabbaarummaadhaan farrajaniiti jiran akkuma isin hubeetan jechuudha shorar keessaadha jedhanii farrajaniiti jiran fannoo paarlaamaa irratti ammoo humna ittisa mootummaan bakka fedhetti ergaa Itoophiyummaadhaa fi kan isaan qabsaanii ittiin boonuu qabna kan jedhu dubbatee ture jechuudha muummichi ministeera Abiyyi Ahmad arrantan ammoo shanee Oromoodhaatii fi shanee Amaaraa jarri tokkuma akeekni isaanii garagara ta'uyyuu ajandaan xixiqqoon isaan qabatanii deeman tokko kan jedhu dubbatee ture eebba warshaa walaayitaa irratti eebbisiisaadhaaf achiratti kan argame irratti kan inni kana dubbate jechuudha. Ani waan tokkoon jechuu barbaada silaayyuu shanee kaan wanni hin jedhamin shanee jechuun shanee teennata Oromoo irratti jechuun waraana bilisummaa Oromoo irratti wanni hin jedhamin wanni hin godhamin wanni hin yaalamin hin jiru jara kaaniin illee baguma warra soddaatiin illee baguma shanee jedhan jechuun waa godhanii fi miti gochaan haguma san jarrileen haa wacuufin jechuu kiyya garuu shaneen tokko shanee Amaaraatiif shanee Oromoodhaa jedhanii wal farrajuun amman tanayyuu akkuma gartee fuula duratti illee haala gaaga'amiinsi amma Oromiyaa keessa ture kun akkuma itti fufamuuf ta'u akkuma gartee amma bar juuntaa maal jechuun hafamee jira amma shaneedha beeki amma shanee Amaaraatiif shanee Oromoodhaa kan jedhudha. Osoo jarri shanee jettuyyuu maqaan kuni jarallee dhaqqabeetti jira jechuudha. Akkana laal dubbiin. Osoo ebalu akkas naa godhe amma waan haala uummanni keenya keessa ture mee yaadadha. Baatii lama dura baatii sadii dura jechuudha. Jara kaabaa waliin dhahee abbichi abbaa mala akkasichaa turanii beeki. Angaafas illee viidiyoo kiyya hedduu keessatti jedheetiin ture. Sa Oromummaan waa'ee jara kaabaa akkas naa godhee fi ebalu akkas naa godhe ebalu naa godhiidha. Mirgi kiyya naaf haa eeggamu jechaan irraa haa dhaabbatudha. Mirgi kiyya naaf haa kabajamuudha malee waa'ee namaatiif. Amman tana Oromiyaan akkam keessatti hayyee baatii lama dura jara kaabaa lamee waliin dhahee namichi mala beeka. Haala akkasiitiif kan haasawamaa ture jechuudha.
garuu amman tana Oromiyaan haala kam keessa jirti kun amman tana shanee Oromiyaadha amma taraan jara kaabaa lameeni jara kaabaatii fi jara bahaa kun amma shanee Oromootii fi shanee Amaaraa mee ilaala amma shanee amma ka Oromootii fi kan Amaaraa jechuudha gaafa duraa hoo shanee fi wayyaaneedha faannoon shanee fi wayyaanee balleessaa jira na warra Amaaraa waliin shanee wayyaanee fi shanee akkuma wayyaanee balleessina shanee waliin akkana jechaa turanimi amman tana ammoo shanee fi Oromoodha shanee Amaaraatii fi shanee Oromoo akkana jechuudha garuu haalli baatii lama dura deemamaa ture isin hundinuu ni beektan jara kaabaa lamee waliin dhahee hinjifannuma fakkeenyaaf akka namoota deeggaraniif kan deeggaran yoo isin cimina biyya maalatan jara kaabaa lamee tana diina keenya san balleesseeti jira akka waan Oromiyaa tana kunuunsaa malaan guddisaa jiru wayii fakkeessaniiti kan himaa turan jechuudha har'an tana jecha kana kan inni dubbate jechuudha muummichi ministeera Abiy Ahmad shaneen Amaaraatiif shaneen Oromoodha baduu qabdii farra Itoophiyaati jedheeti jira Amaara illee shanee argatteeti jirti jechuudha gabaabdumatti kanaadha wanni tahamaa jiru rabbiin nagaa jechuun bara osuma gubannu kolfina osuma keessaan har'a kolfina malee gammachuu sirriitti hin fakkaatiin kolfa nagaatiin miti jechuudha hundaafuu rabbiin biyya keenya nagaa haa godhu yoo biyyi sun nagaa taateedha abbaan gadaa silayyuu abbaa gadaa eegan jedhamini ture gaafuma wayyaan illee hooma akkana kana faashinni akkanuma gadi bahaatii galii jedha yookiin ammoo du'a jalaa baraaramii adeefuu dhageessanii najjeessinii du'a jalaa galii akkas jalaa ta'e akkana abbootiin gadaa kan jedhamu gaafa bilisummaan dimokiraasiin jiraateedha sila bara abbaan gadaa paawara qaba humna qaba mootummayyuu caalaa beeke sila kabajatu maleef sila abbaa gadaa goobana hoolaarra manguddicha kabajamaa kana akkasitti xiqqeessanii mana isaa akka hattuutitti cabsanii seenanii yeroo saamanii qabeenya isaa hatta warqiin mormaatii fi kan gurraa kan haadha manaallee osoo hin hafin yeroo akkasitti saamanitti ilma saamuu tokko jala hidhanii yeroo akkasumatti hedduu takka garaa nama nyaata dhugaa dubbachuu fi akkaataa nuti keessa turree fi akka amma tahamaa jiru kana mee walitti ilaala amma shanee Amaaraatiif shanee Oromoo jara kaabaa lamee waliin dhahee abbootiin gadaa ofiifuu kaabineedha waan deemamaa ture kana hunda mee walitti ilaala kanaafuu hundinuu jalaan bahu kan faarselleen kan calliselleen kan abaarelleen hunduu tokkuma gaafa xiqqasho shakkii wahii dhufte martinuu tokkuma jechuudha. An Abduu Moobaala Biraay hanga qophii biraatii walitti deebinutti nagaan naa tura.